Itoophiyaan akaakuu maallaqaa abbaa qarshii 50 fi 100 guutumaa guutuutti jijjiiruudhaan maallaqa bittaaf gurgurtaaf oolu haaratti fayyadamuu akka jalqabdu ifoomsite. Akaakuun maallaqaa kunis birrii abbaa 200 haaraa kan of keessatti dabalataan qabudha. Sagantaa kanarratti ministeera muummee Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed dabalatee ministeeronni fi hojii gaggeessitoonni baankota garaagaraa argamanii jiran. Itoophiyaatti bara 1906tti birrii waraqaa akka maxxanfame kan ibsan bulchaan baankii biyyaalessa Itoophiyaa Dr. Yinnaa Gardassee bara 1937tti mootummaa Haayile Sillaasee, bara 1969tti mootummaa Dargitti, bara 1990tti immoo mootummaa Addawaawii Yookaawuu Ihaadegitti birriin kan maxxanfame tahuu yaadachiisuudhaan hanga ammaatti birrii maxxanfame keessattis birriin abbaa 200 kan hin jirree fi birriin ammaa kun halluu qabiyyee fi ergaa ijoodhaan adda tahuu ibsanii jiran. Birrii jijjiiruun kan barbaachiseefis alseerummaa fi yakkoota birriin wal qabatanii hojjetaman to'achuuf akka tahee ibsanii jiran. በርካታ ገንዘብ ከባንክ ውጭ ስለሚሆን የጥሬ ገንዘብ እጥረት ባንኮች ላይ የማጋጠም እድሉ ሰፊ ነው። ብዙ ጊዜ ማለቅኒ ሄዱን ባንኪን አለዋን ጅሩፍ ሃንቂኒ ማለቀ ዴዲ ባንኪ ኢረቲ ጨራ ሙደቹ ኢሳ በላዳ ማለቅኒ አመጅሩ ከንቱሬ ተኡ ኢሳቲን መለቶ ነገኛ ጋሃዋን እንቀብኔፍ ማለቀ ሶባ ባይሱፍ ሳጢ ለማዳ ካናመሌስ አካኩን ማለቃ ሃራ ኩን ሶቺ ኮንትሮባንዲ ፊ yakkoota garaagaraa ittisuuf kan gargaaru yoo ta'u mallattoowwanii fi wantoonni maallaqa haaraa kanatti dabalaman yaalii maallaqa sobaa isa dhugaa fakkeessanii hojjechuuf taasifamu kan hambisuudha jedhan. አራት ብሮችን ነው በአዲስ መልክ የታተሙት ብሪን ጎሳ አፍሪ bifa haaraan kan maxxansine maallaqni kunis birrii amma jiru irraa halluu fi fakkiin guutumatti gargari. Kuni itti fayyadama maallaqaa haala mijataa ta'ee uuma jedhameeti. Yeroof birriin 5 kan duraanii itti fufa turee keessa garuu gara saantimaatti jijjiirama. Abbaa birrii 200 maxxansiisuun baasii maxxansaa hir'isuu keessattis gahee guddaa akka qabu ibsamee jira. Maallaqni haaraan kunis nageenya, tokkummaa, seenaa fi dinagdee biyyaa bifa calaqqisiisuu danda'uun kan maxxanfame yoo ta'u qaroo dhabeeyyiinis haala salphaadhaan akka adda baafatan xiyyeeffannaa keessa galame kan maxxansame ta'uunis ibsamee jira. እርግብ ያው እንደሚታወቀው የሰላም ምልክት ነው። ይሄ ብር የሰላም ምልክት ሆኖ እንዲያገለግል እርግብን በምልክትነት ተወስዷል። ሀደሪን መለቶ ነገኛ ዋንታቴፍ ማለቅኒ ኩኒስ መለቶ ነገኛ ተኤ አካ ተጃጅሉ ደርቤስ ቀበኛ ኡማማ ቢየቲ ፊ ቱሪዝሚ ከንጨለቅሲሱ አካ ተኡ በርባደሚ Maallaqni haaraan kunis ji'a tokko hanqa 3 keessatti maallaqa moofaadhaan bakka bu'ee kan xumurame yoo ta'u maallaqni kun wayita jijjiiramutti hannii fi burjaajjiin akka hin uumamneef haaldureen hundi kan xumurame ta'uunis ibsamee jira. የከፍተኛ ብር ያላቸው ሰዎች በተለይ ከ100,000 ብር በላይ ካላቸው በአንድ ወር ጊዜ ውስጥ እንዲቀይሩት namoonni maallaqa baay'ee qaban keessaahu birrii 100 ol kan qaban yoo ta'e ji'a tokko keessatti xumuruu qabu. Namni kamuu hanga birrii 10,000 qabatee baankii yoo deeme ni jijjiiramaaf. Sanaa ol garuu lakkoofsa herreegaa banatee akka kaa'atu godhama.